oduun roobii har'aaf qabnu kunoo. United States mootummaa waraanni bilisummaa Oromoo gidduutti mariin geggeessamu akka itti fufu haala mijeessuuf qophee ta'uu ishee gaanfa Afrikaaf jira United States ka ta'an ambaasaadder Mike Hammer dubbatanii jiran. Torban darbe Itoophiyaa ka daawwatan itti aantuun ministirii imaalaa United States ka dhimmoota Afrikaa Mooliifiif ambaasaadder Mike Hammer har'a gama marsariitiin ibsa kennanii jiru. Ibsa sanarratti turtii isaanii Itoophiyaatiin muummicha ministeeraa Abiy Ahmed dabalate aangawoota adda addaa hoogganoota waaltaalee waliin marii geggeessuu isaanii kan ibsan ambaasaadder Mike walitti bu'iinsi Itoophiyaa keessaa mariidhaan akka furamu muummicha ministeerichaa waliin mari'achuu isaanii ibsaniiru. Muummichi ministeeraa Abiy Oromiyaaf naannoo Amaaraa keessa walitti bu'iinsi jiru mariidhaan akka furamu fedhii isaanii ta'uu mirkaneessuuf isaaniillee dubbataniiru. Walitti bu'iinsa jiru mariin furuu malee furmaata kabiroon hin jiru ka jedhan ambaasaadder Mike Hammer United States marii marsaa lammaffaa Taanzaaniyaa keessatti mootummaa waraana bilisummaa Oromoo gidduutti geggeeffame irratti hirmaachuu ishee yaadachiisanii biyyi isaanii mariin waliigalteerra utuu hin ga'amin hafe sun akka itti fufu haala mijeessuuf fedhii akka qabdu dubbataniiru. Walitti bu'iinsa naannoo Amaaraa keessaas nagaadhaan akka furamu Itoophiyaatti ambaasaaddarri United States kana dura muummicha ministeeraa Abiyyiif gaaffii dhiyeessuu isaaniif marii torban darbe geggeeffameenis gaaffiin wal fakkaatu dhiyaachuusaa ambaasaadder Hammer ibsaniiru. Muummichi ministeerichaa marii nagaaf mootummaan isaanii qophii ta'uu kan mirkaneessaniif ta'uu ibsanii kan adda cite mariin mootummaaf waboo gidduu itti fufuu akka danda'u akkasumas faannoof mootummaa gidduutti mariin geggeessama yoo ta'e ifatti waan jedhan hin jiru jedhan. Waliigalteen Pretooriyaa guutummaatti hojiirra akka oolu United States deeggarsa akka gootu kan ibsan Hammer loltoonni duraanii gara jireenya idileetti deebisuuf hojii jalqabameef United States deeggarsa $25 miliyoona ka gumaachitu ta'uu ibsaniiru. Itti aantuu ministiriin dhimmoota Afrikaa Mooliifi gama isaaniin Itoophiyaaf Somaaliyaa gidduutti muddama uumame tuqanii mariidhaan akka furamu Maqdishootti marii pirezidaantii Somaaliyaa waliin geggeessan akkasumas muummicha ministeeraa Abiy waliin dubbachuu isaanii ibsaniiru. Itoophiyaan mariif qophii ta'uu irra deddeebi'uudhaan kan ibsite yoo ta'u Somaaliyaan gamasheen waliigalteen ulaa galaanaa Somaalilaandiif Itoophiyaa gidduutti mallatteeffame hanga haqamutti marii hin geggeessu jechuunsee ni yaadatama. Qonnaan bultoonni godina Kafaa aanaa Deechaarraa buqqa'anii gara qe'ee isaaniitti akka deebifaman Komishiiniin mirga namoomaa Itoophiyaa gaafatee jira. Qonnaan bultoonniif maatiin isaanii godina Kafaa kibba gama dhiyaa aanaa Deechaarraa buqqa'an kanneen 267 ta'an haala yaaddessaa keessa jiraachuu Komishiiniin mirga namoomaa Itoophiyaa beeksisee jira. Godina Kafaa aanaa Dachaa keessaa bara 2011 qabee haleellaa eenyummaa irratti hundaa'een irratti raawwatame ka jedhan qonnaan bultoonni qe'ee ofiirraa buqqa'an kun rakkoo hamaaf saaxilamuu VOA'f bilbilaan ibsaniiru. Komishiiniin hooggana yaaddoo balaa naannoo sanaa garuu namoonni qe'ee isaaniirraa buqqa'an jiraachuu isaanii waan an dhaga'een qabu jedhee jira. Naannoo uummattoota kibbaa duraanii godinaalee adda addaa keessatti erga bara 1996 keessa beelaaf dhiphina lafaa mudatee tureen akeeka mootummaa federaalaaf naannootiin naannoo dhiphinni lafaa hin jirre kan qubatan qonnaan bultoonni kun qe'ee isaaniirraa buqqa'uu komishiinichi ibsee jira. Godinaalee Hadiyyaaf Kambaataa akkasumas naannoo Sidaamaa keessaa qubsumaalee mootummaadhaan qophaa'an keessa kanneen qubatan qonnaan bultoonni kun qe'ee ofiitti utuu hin deebi'in waggootaaf turuu isaanii itti aantuu Komishiina mirga namoomaa Itoophiyaa Raakeeb Mallasa VOA'f bilbilaan ibsaniiru. Dhiittaan mirga namaa qonnaan bultoota kanarra ga'ee jedhanis dubbataniiru. Itti aantuu komishiinarittiin akka jedhanitti lafti qonnaan bultoota harkaa fudhatame garii to'annoo hidhattootaa jala ka jiru yoo ta'u kaan immoo abbootii qabeenyaan qabamuusaa ibsaniiru. Qonnaan bultoonni kun seeraan ala lafti harkaa fudhatame deebi'ee fi hatattamaan gara qe'ee ofii isaaniitti deebi'anii jireenya isaanii gaggeeffachuu akka danda'an yaadachiisaniiru jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa gabaaseera. Naannoo Oromiyaa godina Gujii keessatti sirni baallii walharkaa fudhachuu taasifame abbaan gadaa haaraanis muudamanii jiru. Oduun kunis kunooti. Sirni baallii walharkaa fuudhinsaa gadaa Gujii me'ee bokkootti geggeeffamaa ture har'a xumuramee jira. Sirna guyyoota 6 darbaniin ardaa jilaa gadaa Gujii me'ee bokkootti geggeeffamaa tureen abbaan gadaa harmuufaa jiloo mannoo abbaa gadaa roobalee ka ta'an jaarsoo dhugoof baallii dabarsanii jiran. Obbo Ashannaa fi Dhanquu itti gaafatamaan waajjira kominikeeshinii godina Gujii sirna kanarratti biyyoota ollaa akka Keeniyaa,
Somaalilaandiif kaanirraa akkasumas naannolee Itoophiyaarraa bakka bu'oonni irratti hirmaachuu eeranii jiraattonni godinaalee Oromiyaa miliyoonotatti tilmaamamu jedhanillee sirna baallii gujii kanarratti qooda fudhachuu VOA'f himaniiru. Sirni kunis rakkoo nageenyaa malee xumuramuu obbo Ashannaafiin dubbatanii jiran. Gadaa Roobaleen baallii ka fudhatan abbaa gadaa jaarsoo dhugoo waggoota 8 darbaniif alangee bulchiinsa gadaa kan harkatti qabatan ta'a. Hayyee waggoottan 8 darbaniif kan jedhu waggoottan 8 dhufaniif ni akka bakka bu'uun gaafanna. Gonda oduu biraatti darbina seenaa muuziqaa Itoophiyaa keessatti artistoota qooda guddaa gumaachan keessaa tokko kan ta'e artisti Geetaachoo Kaasaa addunyaa kanarraa du'aan boqotee jira. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 1936 magaalaa Finfinnee bakka Markaatoo jedhamutti kan dhalate Geetaachoo Kaasaa umurii isaa keessaa waggaa 50 olii hojii muuziqaa irratti nama dabarseedha. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 1973 gara Yuunaayitid Isteetsitti godaane waggaa 28 Yuunaayitid Isteet keessatti muuziqaa taphachaa erga duree booda bara miilineemii Itoophiyaa haaraatti booda gara biyya dhaloota isaatti deebi'ee ture. Yeroo dhiyoodhaas immoo dhukkubsachaa kan ture Geetaachoo Kaasaa guraandhala 12 bara 2016 Finfinnee keessatti addunyaa kanarraa du'aan boqotee jira. Gara oduu biraatti yemmuu darbinu manni maree nagaa mootummoota gamtoomanii hanga'oota garee hidhatanii Koongoo keessatti socho'aa jiranuudhaa fi okkora huumaa jiranuu irratti ugguriin akka kaa'amu murteessee jira. Oduun kun kunooti. Golli nagaa eegumsaa akka tokkummaa mootummoota kibxata kaleessaa Riippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo bakka duruu hookkarri waggaa kana keessatti hammaateef haala namoomaa duruu hammaataa adeeme tasgabbii dhorkan ittiin jedhe namoota 6 uggura kaa'ee jira. Kanneen uggurri kun irra kaa'ame keessaa ajajaa waraanaa humnoota Dimokiraatawaa walabummaa Ruwaandaa, hoogganoota gameeyyii kan gamtaa humnoota Dimokiraatawaa Ugaandaa, dubbii himaa garee riphxee loltoota garee M23 jedhamaniiti. Uggurri kun kan labsame innaa walgahii hatattamaa golli nagaa eegumsaa geggeesse akkasumas innaa Ruwaandaan hookkara Koongoo keessaa hammeessiti jechuun himatamtetti. Tokkummaa mootummootaatti jilli Ameerikaa Roobert Wood akka jedhanitti Ruwaandaan garee M23 deeggaruu dhaabuu qabdi. Humnoota Ruwaandaa qabiyyee Koongoo keessaa akka baasu akkasumas caasaa misaayilaa lafoof qilleensaa mara battala gamasee akka kaasu gaafataniiru. Hawaasi addunyaallee lolli Koongoo gama bahaa keessaa akka dhaabatu tarkaanfii akka fudhatu akkasumas muddama Koongoof Ruwaandaa keessaa akka tasgabbeessu gaafatanii jiran. Gareen lamaan badii uumameef walii isaanii himataa turan. Tokkummaan mootummootaa waggaa kana lammiiwwan Koongoo kanneen gargaarsi akkaan isaan barbaachisuuf miliyoona 9 hedaman deeggaruuf biliyoona 2.6 gaafatee jira. Seeratumtoonni mootummaa Somaaliyaa seera waliigaltee ittisaa yookiin waraanaa mootummaa Tarkii wajjiniin taasisuudhaaf qophaa'e raggaasisanii jiru. Akka waliigaltee waggoottan 10 tura jedhame kanaatti Tarkiin eegumsa daangaa irratti Somaaliyaa akka gargaartu humni galaanaa Somaaliyaa akka deebi'ee ijaaramu kan taasisu ta'uu isaa pirezidaantiin Somaaliyaa Hassan Sheikh Mohamud ibsa oduu gabaastotaaf kennan irratti ibsanii jiru. Waliigaltee kana ilaalchisee kan dubbatan ministeerri ittisaa Somaaliyaa Abdul Fattah Qaasim abbaa biyyummaatii fi walabummaa daangaa Somaaliyaa irratti gonkumaa mari'achuun akka hin danda'amne Somaaliyaan ijjannoo ishee ifa gooteetti daangaa keenya kabachiisuudhaaf Tarkiin filannoo gaariidha jechuu isaanii ajaansi Firaans Pireesii gabaasee jira. Biyya miseensa neetoo kan taate Tarkiin kanaan dura buufata leenjii waraanaa Keeniyaa Somaaliyaa keessaa kan qabdu yemmuu ta'u miseensota waraana mootummaa Somaaliyaa 5,000 leenjisuunis beekameera. Dhiyeenya kana ulaa galaanaa ilaalchisee waliigaltee mootummaan Itiyoophiyaa kutaa Somaalilaandii wajjiniin taasise irratti mootummaan Somaaliyaa dal'ansuu isaa ibsuun isaa ni beekama. Gara oduu biraatti yemmuu darbinu immoo qonnaan bultoonni biyyoottan gamtaa Awurooppaa hangi tokko biyyoottan naannoo waliin dorgomuu hin dandeenye jechuudhaan hiriira mormii taasisanii jiru. Kunoota dunkuun bal'inaan. Speen keessaa qonnaan bultoonni 100 lakkaa'aman gara magaalaa Madriiditti tiraaktara isaanii waliin imalanii jiran. Qonnaan bultoonni kun akka jedhanitti kunuunsa qilleensa naannoof jecha seerri bahe naannolee biroo waliin akka hin dorgomne isaan daangessuu ibsan. Oomisha isaaniif gatii wayyaawaa akka argatan illee gaafataniiru.
Gama biraan Giriikii keessatti haaluma wal fakkaatutu ture. Qonnaan bultoonni roobii har'aa ganama paarlaamaa Ateens keessa jiru fuulleetti wal ga'an. Kanneen kumaan lakkaa'aman magaalaa galma mootummaa biyyattii keessatti hiriira ba'uudhaan halkan guutuu achi bulan. Qonnaan bultoonni kun gatiin oomishaa ol ka'aa adeemuusaa himatanii jiru. Mootummaan garuu fedhii isaanii guutuudhaaf maallaqa gahaan qabu jedheera. Qonnaan bultoonni kun hedduun dhaadannoo dhageessisaa guca qabsiisuudhaan harkatti qabatanii ka turan yoo ta'u, kaan immoo alaabaa gurraacha mirmirsaa, saanduqa reeffaa harkisaa, faaya mallattoo awwaalchaa konkolaataa isaanii irratti fannisanii argamu. Kunis daldalli isaanii du'aa jiraachuuf mallattoo agarsiisu ta'uu ibsaniiru. Poolisiin akka jedhetti yoo xiqqaate qonnaan bultoota 6,000 tiraaktaroonni 200 ta'an magaalaa guddoo Giriikii kan weeraran yoo ta'u, yeroo dhiyoo as hiriira qonnaa ilaalchisee geggeeffame isa guddicha ta'uu ibsee jira. Hayyee oduun galgala kanaaf qabnu kanumaan raawwata amma immoo gara qophii keenya biraatti darbina. Seerri haaraan seeratumtoonni mootummaa Raashaa dhiyeenya kana raggaasisanii warreen waraana Raashaa ilaalchisee oduu dhugaa hin taane tamsaasu jedhamuun irratti akka itti gaafatamni irratti murtaa'u kan murteessuudha. Seerichi yemmuu hojii irra oolu waraana Raashaan Yuukireen irratti taasisaa jirtu ilaalchisee namoonni qeeqa taasisan warri biyya alaa keessa jiran jechuudha. Qabeenyi isaanii Raashaa keessa jiru akka jalaa fudhatamu yookaan akka mootummaan dhaalu kan taasisuudha. Dhimma kana irratti gabaasa Kaatiriinaa Beesidiinaatiin qophaa'ee fi Aanaa Raayisiin seeneffame itti aanee sinii dhiyeessina. Seerri haaraan seeratumtoonni biyyattii yookiin inni duumaa jedhamee beekamu dhiyeenya kana raggaasise. Namoottan waraana biyyattii ilaalchisee oduu dhugaan taane dhiyeessanuu fi maqaa balleessaniiru jedhamanii kan adabuudha. Yemmuu pirezidaantiin biyyattii Vilaadimiir Puutiin mallatteessanu hojiirra oolchamas jedhameera. Dura ta'an mana maree seeratumtootaa yookaan duumaa Viyaacheslaav Volodiin seerichi gantootaa fi sobdoota kan adabuudha jedhu. Seerri kun waa'ee sobdootaa fi gantootaati. Waa'ee warra waraana keenya irratti dugda duubaan tufaniiti. Warra biyya haadha isaanii gananiiti. Waa'ee warra biyyoota nu waliin wal lolaa jiraniitti maallaqa ergamuuti. Warreen biyya alaa jiraachaa qabeenya isaanii Raashiyaa keessa jiru irraa galii argataniiti seerri kun. Itti aanaa hoogganaa duumaa duraanii kan turanii fi yeroo ammaa hoogganaa garee mormitootaa kan ta'anii Dimiitirii Gudivook seera haaraa kana ilaalchisuudhaan akkas jedhan. Seera akka barbaadametti hiikamuu danda'u baasan qabeenya namaa dhaaluudhaa fi aanga'oonni waan barbaadan akka murteessan kan isaan taasisudha. Kun kan taasifame akka namoonni mormiidhaaf karaa irratti bahanii hin mormine akka Puutiniin alatti nama kamiifuu sagalee hin kennine sodaachisuudhaafi. Weerara Raashaan Yuukireen irratti raawwatte waan qeeqanii fi namoottan yakkaan mootummaan Raashaa barbaadu keessaa tokko. Qabeenya Raashaa keessaa qabanu bakka qabsiisuu isaanii namoonni biraa garuu akka carraa sana hin arganne dubbatu. Yommuu waraanni jalqabame gaazexeessitoota, namoota siyaasaa, rogeeyyiin, namoota bebbeekamoo dabalatee namoota aanga'oota wajjin walii hin galle warra sababa waraanichaa morman hedduun biyya gallakkisanii bahaniiru. Harka caalaan isaanii yeroo argatanii qabeenya Raashiyaa keessaa qaban waan bakka qabsiifatan natti hin fakkaatu. Amma isaan irratti kan xiyyeeffatame. Akka qorannoodhaan irra ga'ametti lammiileen Raashaa waraana Yuukireen keessatti taasifamaa jiru morman 830 ta'an himannaan irratti dhiyaatee jira. Joon Herbisti dhaabbata qorannoo Atlantic Council jedhamurraa waan jedhan qabu waa'ee kanarratti. Mootummaan Raashaa waa'ee sochii waraanaa isaa Yuukireen keessa jiru seenaa dhugaa hin taane qopheessuu barbaada. Yakka waraanaa raawwachuu isaanii ni haalu. Kufaatii isaanii dhoksuu barbaadu. Kanaafuu namoota seenaa sobaa isaanii saaxilan adabuu fedhu. Dhaabbata qo'annoo Kaataan Haawus jedhamuu fi magaalaa Londoonitti argamutti ogeessa kan ta'an Andiriw Wuudi hanga'oonni akka uummanni deeggarsa hedduu Vilaadimiir Puutiniif kennu taasisaa akka jiranu dubbatu.
Haasaan waa'ee sababa waraanaa, waa'een waraana irratti milkaa'ina dhabuu, komiin firoonnii fi haadholii warra loltootaa biyyattii dabalaa deemaa jira. Puutiin mataan isaanii hamma uummata biratti yaadaman ta'anii akka hin argamne waan of hubatan natti fakkaata. Akka ogeessonni kan akka Erbiitsii fi kan akka Wudee jedhanutti takatta'iinsii fi qabeenya namootanii dhaaluun bal'ina qabu. Biyyattii keessatti taasifamuun isaa waan hafuu miti. Mootummaan Bilaadimiir Puutiin warreen isa qeeqan irrattis akka caalaadhaan xiyyeeffatu ni eegama. Jedha gabaasni Kaatariina Beesediinaatiin qophaa'ee Aanaa Raayisiin sagalee Ameerikaatiif seeneffame kun an Bafqaad Morodaati. Ayyee amma immoo gara qophii torbaniitti darbinaa diree dimookiraasiiti. Wallabdee waraana bilisummaa Oromootii fi mootummaa Itoophiyaa gidduu jiru karaa nagaatiin hiikuudhaa fi mariin araaraa marsaa lammaffaan biyya Taanzaaniyaa keessatti taasifamee ture. Waliigaltee irra otoo hin gahamin xumuramee jira. Mariin araaraa kun marsaa sadaffaansaa itti fufuu danda'a laata? Gaaffii jedhu irratti Mitikkuu Fiqaaduu yaada aanga'oonni mootummaa Itoophiyaa yeroo garaagaraa kennan hordofuudhaan gorsaa olaanaa ajajaa waraana bilisummaa Oromoo obbo Jireenyaa Guddataa wajjiniin dubbatee jira. Ittaanee isinii dhiyaataa waliin na caqasu. Marii araaraa waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti bara 2023 marsaa tokkoffaa fi lammaffaan biyya Taanzaaniyaa Daaree Salaamii fi Zaanzibaaritti gaggeeffamaa ture waliigaltee irra osoo hin gahamin xumuramuu isaa qaamoleen lamaanuu ibsa kennaniin beeksisanii ture. Dhimma marii kana ilaalchisuunis ta'e marii karaa nagaa biraaf balballi mootummaa banaa ta'uu aanga'oonni mootummaa Itoophiyaa irra deddeebiin yommuu ibsan ni dhagahamu. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahimad gaafa guraandhala 6 bara 2024 gaaffii miseensota mana maree bakka bu'oota uummataarraa ka'eef yommuu deebii kennan mariin Taanzaaniyaatti waraana bilisummaa Oromoo waliin taasifame waan qabatamaa tokkorrayyuu osoo hin gahin xumuramuu akkas jechuun ibsan. የሸኔን ጉዳይ ብንወስድ ወደ ታንዛኒያ ድርድር ስንጀምር ለመላው የኢትዮጵያ ሕዝብ በግልጽ ድርድር እንደምንጀምር ተገልጿል። ድርድር ከጀመርን በኋላ በነበሩ ውይይቶች ሲጨመቅ ለኢትዮጵያ ሕዝብ ይህንን ነገር አሳካን ብለን ለመናገር የሚያስችል ድምዳሜ ላይ ባለመደረሱ አካስጀል waa'ee shanee yoo fudhanne Taanzaaniyaatti marii yommuu jalqabnu ifatti uummata Itoophiyaatti marii jalqabu keenya himneerra. Marii erga jalqabne waliin dubbiiwwan turan yommuu cuunfinu waan qabatamaa waan kana galmaan geenyerra jennee uummata Itoophiyaatti kan himnu waan irra geenye waan hin qabneef homaayyuu dhiyeessuu hin dandeenye. Gara fuula duraatti hubannaa isaaniif kennee heeraa fi sirna Itoophiyaa kabajanii mariitti amananii marichi yommuu xumura argatu ifatti mana maree kanaafis ta'e uummata Itoophiyaaf gabaasanii dhiyeessina. በግልጽ ለዚህ ለተከበረው ምክር ቤት እንዲሁም ለመላው ኢትዮጵያ ሕዝብ ሪፖርት ይቀርባል። Ajajaan humna waraanaa Itoophiyaa Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa gaafa muddee 11 bara 2023 gaaffiif deebii televiziyoona Faanaa waliin taasisanii miidiyaalee mootummaan hoogganaman hundarratti tamsa'een waraanni bilisummaa Oromoo mootummaan aangoo akka qooduufiif gaafachuu fi mootummaan ce'umsaa akka hundaa'u gaafachuu isaan waliigalteerra ga'amuu hin dandeenye jedhanii garuu immoo mariin karaa nagaa marsaa sadaffaan waan itti fufu natti fakkaata jechuun ibsanii ture. እነዚህ መግባባቶች ከመሸርሸር አንፃር አንዱ ስልጣን አካፍለኝ የሚል ነው። waliigaltee waan dhorkan keessaa tokko aangoo naaf qoodii kan jedhudha. mootummaan aangoo nan qooda osoo jedheyyuu gochuu hin danda'u. aangoo godhuuf mirga hin qabu. gochuu kan danda'u hirmaachisuudha. maricha uummanni Itoophiyaas ta'e mootummaan ni barbaada. carraa sadaffaan jiraataa isa jedhuuf waan jiraatu natti fakkaata. ሶስተኛ እድል ይኖራል ወይ የሚኖር ይመስለኛል። Aangawoonni mootummaa Itoophiyaa yeroo garaagaraatti dubbii dhageessisaniin
mootummaan isaanii marii karaa nagaa taasifamuuf balballi isaa banaa ta'uu akkasumas marii marsaa sadaffaa jiraachuu akka malu ni ibsu. Gama waraana bilisummaa Oromootiin qophiin marii marsaa sadaffaa ni jiraata jechuun gorsaa ajajaa olaanaa waraana bilisummaa Oromoo kan ta'an obbo Jireenyaa Guddataaf gaaffiin dhiyeesseen yommuu deebisan. Marsaa sadaffaa dhimma araaraa jedhamu kana gama keenyaan waan namni nutti himes hin jiru, waan quba qabnus hin jiru. Gama keenyaanis dhimma nagaa haasa'uudhaaf yeroo kamiyyuu qophii jechuudha.